Durtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii Soon Aartii torban dal tokko karaa Horni Miidiyaa isin darbudha. Qophii Soon Aartii keenya torbanii sidee dhiyaatu keessatti godinaalee Oromiyaa kudha tokko keessa deemne aadaa akkasumas immoo uffataa fi kanneen kana fakkaatan isiniif dhiyeessina. Har'as qophii Soon Aartii koo qabadhee dhufeen jira jechuudha. Qophiin Soon Aartii koo hin gaabbu sirba Calaa Daggafaati jechuudha. Qophii kanarratti yookaan sirbi kun egaa sirba waggaa tokko dura bahedha jechuudha. Akkasumas immoo beekamaadha jechuudha. Calaa Daggafaa kuni kanaaf gaa sirba hin gaabbu jedhu gaa sirboota isaa keessaa yookaan sirboota hedduu albeemaaf akkasumas immoo sirboota qeenxee baay'ee qabaachuun akkasumas immoo artistii gameessadha jechuudha. Calaa Daggafaa kuni as keessatti gaa sirba qabsoof sirba keessumaa sirba hin gaabbu jedhe qabadhee dhufeen jira qophii Soon Aartii koo keessatti. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turaan immoo affeerraa kooti gara sirba isaatti sin dabarsa. Hangafa hunda intuffatan saba guddaa eessattuu qabnu muddaa haltu hubatee arge hammeenyatu marge kormatti michuun adda addaan nu himanii kakatanii nu gananii karaa jawween hordofuu faanan arganii waan dabee dhaloonni bare maaltu amanaa jaragaraa narangamaa haaliyya jamaa keenyaaf taane jibbamaa nagaa labsuun dura dhugaaf amanamaa. Gafaroo wal arguu taajabbiin hin darbu moraadiina lagatte karaa sirrii qabatte ni gaabbitaare hinjirree jiraachisanii jiruuf hin daaddisanii na argaan akki mul'isu gowwaa malaa raffisu ni gaabbitaare Gabbiin booda innabin nabbisi. Artistii Calaa Daggafaa kun gaa artistoota keessaa artistii gameessa akkasumas immoo artistii kutataadha yookaan immoo artistii cimaadha jechuun ni danda'ama. Keessumaa bara qabsoo keessumaa bara wareegama qeerroorraa kaase artistiin kun egaa sirboota onnee uummata Oromoo kakkaasan akkasumas sirboota babbareedoo akkasumas sirboota mimmiidhagoo sirbuun kan inni beekamu jedha. Keessumaa sirba jaalalaa otoo hin taane sirboota qabsoo kana keessumaa haala Oromoo fi Oromiyaan keessa jiru akkasumas sirba qeerroof jechuudha already kan inni sirbuun beekamu. Amma gaa sirba hin gaabbu kana keessatti gaa waggaa tokko dura kan inni sirbe keessumaa tattaaffii guddaa keessumaa uummata Oromoo biratti dhageettii guddaa kan inni qabudha jechuudha. Calaa Daggafaa akkasumas immoo artistii kutataadha jechuun ni danda'ama. Kanaaf sirba hin gaabbu kana keessatti gaa bakkoota garaagaraa keessumaati haala Oromoo fi Oromiyaan keessa jirtu irratti hundaa'edha jechuudha kan inni sirbe Calaa Daggafaa jechuudha. Kanaaf Calaa Daggafaa artistii gameessa yookaan immoo artistii kutataadha jechuun ni danda'ama jechuudha. Mee garuma sirba isaatti sin dabarsa. Ile siyaasi biiluu haqaaf gunni injiiluu ni jiltaniire walee toosaanii harma guutu walee maaluu goromsiri miti yaa walee namoomi laman duutu hingatiin ayyaana warra keeti yaa walee too amma wal soneessa walee maaluu barri kun ko'eessa yaa walee yaa guutama garmalee nu guute dubbiin namaa walee yaa walee walee yaa walee hoo walee yaa walee wale suma fonkole wale suma Hangafa hunda
tuffatan saba guddaa eessattuu qabnu mudaa maaltu hubatee arge hammeenyatu marge mormatti michuun adda addaan nu hangafa hundaa eessattuu hin tuffatan saba hundaa egaa keessuma uummata Oromoo fide jechuudha sirbi kun kan sirbi akkasumas sirba qabsoo keessuma yeroo qeerroon Oromoo aarsaa kaffalaa ture akkasumas immoo waggoota muraasaas asitti Oromiyaa keessatti nagaan dhabamuun wal nama gaafachiisu kanaaf kan irratti hundaa'edha jechuudha sirbi bahee kun yookaan immoo sirbiin gaabbu kun jechuudha. Tanii nu gananii karaa jawween hordofuu faana arganii waan dabee dhaloonni bare maaltu amanaa jara garaa narangamaa maaliyyaa jamaa keenyaaf taane jibbamaa nagaa labsuun dura dhugaaf amanamaa. Jaalawwan sinnaara dachaa warra imaltuu kaayyoo baarudaan gadee badachaa yoom ta'e qabsoo laayyoo ni gaabbitaaree ni gaabbitaaree gootatii qiitu dhalchaa ibiddi gorsaan naamu murataa dhugaatu galchaa abbaan ofiin saamu ni gaabbitaaree ni gaabbitaaree Gabbiin booda innabbiin nabbi siilee siyaasi biiluu haqaaf goonni injiilu ni jiiltaniire dhugaan injiilu waleetoo biyya jechuun namaa walee maaloo nama jechuun biyya Oromoo hayyoonni falaasamaa araddaa isaattiin ta'u waardiyyaa waleetoo gaaratti nu laala walee maaloo nutti dhufan koolu ormi gaafa kuufe alalaala keessa kee barraan har'a si goolu walee ya walee walee ya walee hoo walee ya walee egaa as keessatti egaa araddaa isaa irratti hin ta'u dura baay'ee yeroonni sirbuun mul'ata egaa keessumaa bakkoota garaagaraa keessatti Oromiyaa keessatti keessumaa bakkoota garaagaraa keessatti qaamonni yookaan immoo warreen uummata Oromoo jibban bakkoota garaagaraatti keessumaa oofanii bakkoota garaagaraatti keessumaa naannoo biraarraa dhufanii Oromiyaa keessa warreen qubatan laftan keenya jedhanii akkasuma uummata Oromoo keewwan garaagaraa jiran irratti ajjeechaa raawwachuun ni yaadatama keessumaa abbootiin keenya durii intala qaban kennanii sangaa tokko qaban kennanii fi kunoo amma bakkoota garaagaraa keessatti uummata Oromoo ajjeesaa jiraachuun ni yaadatama jechuudha warreen intalayya maalaarraa kaase kanaaf gaa sirbi kun egaa uummata Oromoof akkasumas immoo warra abbaa lafaaf keessumaa Oromiyaa irratti yookaan Oromoo irratti hundaa'edha jechaadha sirbi kun kan sirbame akkasumas immoo ergaa guutuu dabarsuu kan danda'udha jechuudha uummata Oromoo fi akkasumas uummanni Oromoo bakka jiraatuu fi akka hin gaabinee fi akka of baruuf illee sirbi kun gahee guddaa taphateera jira jechuun ni danda'ama. Sati anga sololo tinadama arsaan of tangalatooma hayyoo tokkotti tokkooma Oromiyaa sintu abbooma Oromiyaa sintu abbooma Oromiyaa sintu abbooma wale ya wale 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 binda disani na argana ki mul'isu gowwaa mala raffisu ni gaabbitaare gaabbiin booda innabbiin nabbi siilee siyaasi biiluu haqaaf goonni injiilu ni jiiltaniire walee toosaanii harma guutu walee maaloo goromsirimeetti yaa walee namoomi laman duutu hingatiin ayyaana warra keeti yaa walee too amma wal soneessa walee maaloo barri kun ko'eessa yaa walee ya guutama garmalee nu guute dubbiin namaa walee ya walee walee ya walee hoo walee ya walee egaa akkuma argaa turtan gaa sirba hin gaabbu sirba Caalaa Daggafaati waggaa tokkooti asitti bahee kun gaa keessumaa uummata Oromoof ergaa guddaa kan dabarsudha jechuun ni danda'ama kanarrattis uummanni Oromoo waan barate fakkaata jechuudha kanaaf artistii Caalaa Daggafaa galata guddaa
qabda jechuun ni danda'ama keessumaa uummata Oromoof aarsaa guddaa akkuma kaffalaa turte ammas immoo sirbi kee kun uummata Oromoo ni barsiisa jedhee yaada gara kootiin jechuudha. Kanaaf isinis warreen hin ilaalle yoo jiraatan YouTube isaa jira galtanii ilaaluu fi ni dandeessu. Calaa entertainment Calaa Dagafaa entertainment jedhee jira waan ta'eef kanaaf galata guddaa qabda uummata Oromoo biraati. Akkasumas immoo sirboota qabsoo beekamoo sirboota qabsoo sirbuun kan beekamu Calaa Dagafaa. Kanaaf kana keessattis uummata Oromoof yookaan sirba miilana hin gaabbu jedhu kana keessattis uummanni Oromoo lafa isaaf qeessaaf qabeenya isaa irratti akka obboruuf akka jiraatuuf aarsaa guddaa kaffalteetta jechuun ni danda'ama. Galanni kee bilisummaa ta'u. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin sun artiku torban kanaaf qabadhe sirba Calaa Dagafaa hin gaabbu jedhu irratti kan hanga ammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun immoo hanga xumuraattis waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii sun artii biraan hanga wal jedhee bultu immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.